Ashama harka fuudhee jirtu hordoftootaaf kabajamtoota YouTube chaanaalii kiyya jalatti argamta marti keessanuu bakka jirtanitti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha. Xiqqoo ishees keessa rakkina na qabaa qorra natti fakkaate gorooroo na dhukkuba dhiifama naaf godha isiniin jechuu barbaada. Misaa nyaanna jenneeti kophaa keenya jirra. Nama tokkicha garuu isinii qabadhee dhufee jira. Abbaan manaa kiyya immoo hojii jira. Manuma lamaantu nyaachaatii jira. Kanaaf mee ijoollee baay'ee mucaa kee nu barsiisinaan jettanii kinoo kana gurraacha kana asumaan baraa eenyu maqaan keetti madhu akkam jedhi akkam jirtu jedhi fayyuma keessan jedhi nagaa keessan jedhi ni nagaa kiyya qaba jedhi isin akkam jedhi ani maqaan koo jedhi maqaan keenya Rabbirraa eenyu Raggaasaayoo kee kaakayyuu Raggaasaayoo akkasii malee innaa akkana Rabbirraadha maqaa baay'ee qaba tokko kan biraa lammaffaa Rabbirraa sadaffaa abbitti arfaffaa shanaffaa kanuma hin jiru gammadaasiin hin jiran hin jedhani maal mangee maqaa jaha qaba kan hundumaa qaba jechuudha. Kanaaf akkana fakkaataa mucaan kiyya kana asumaan baaraa mana barumsaati amma dhufan siyaasa galitti dhufanii miti. Innaan immoo misaan nyaannee iyyuu bilbilli isaa waan as jiruufi bilbila san barbaade dhufee achumaan da'uun kophaa keenyaa dhodhee isa wajjin misaa nyaachuu fananii asumaan wal baraan isiniin jedha akkana fakkaata. Isiniifis rabbiin warroonni ilmoo hin qabne rabbiin ilmoo isiniif haa kennu. Warroonni qabdan immoo rabbiin isinii haa guddisu isiniin jechuu barbaada. Yaada koomentii keessa viidiyoo jalatti gaafii tokko nan arguu didee miti dhiifama naaf godha. Hunda keessanii bakka tokkotti deebisaa dhiifama guddaa naaf godha isiniin jechuu jaaladha. Gaafii biraa soo qabaatan na gaafachuu dandeechanii sababiin mana guutuu yookaan immoo hundumti keenya viidiyoo hojjechuu dadhabneef hundumtuu hojiif oliif gadi deema. Anis immoo erga dhufee kana namoonni keessummaan hin dhufa asumatti isaa wajjin jettuu si'aatiin deema kanumaaf biizii ta'e guyyaa tokko walumatti deebinee abdiin qaba. Kanaaf dhiifama guddaa naaf godhaa isiniin jedha. Waxii dinnicha waxee isinitti mul'ata laata? Dinnicha waxee kootta nyaadhaan isiniin jedha. Kubzii biyya arabaatiif xaafii biddeen xaafii warri dharraatanis yaawamaa isinii gochuu hin danda'u. Rabbiin biyya keessatti isin haa galchu isiniin jechuu jaaladha. Hundumti keessanuu warroonni na kabajan viidiyoo kiyya sheer laayik naa gochaa jirtan namaddii dhaabbattanii anaa miti rabbii simma wajjin haa dhaabbatu bakka yaaddan rabbii isiniif haa ga'u isiniin jedhanaaf galatooma baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja. Gaafin inni nani qabu immoo warroonni viidiyoo kiyya kana agartanii fiinii gaafa sanbata guddaa sana galgala meeseejiin naa seenee jira. Garuu har'allee kaleessallee bahee tan dhabe naaf hin ergamne jechuudha. Meeseejiin naa seenee malee naaf hin ergamne poostaadhaan warroonni beektanis immoo koomentii jalatti naa ibsuu dandeechanii warroonni lakkoofsa kiyya immoo waatsaappii teelegiraamii qabdan immoo karaa keessaa na dubbisaan isiniin jedha. Warroonni beektan natti haga ammaatitti naaf hin ergamne garuu sanbata guddaadha meeseejiin kan naa seene haga ammaatitti immoo na bira hin geenye isiniin jedha. Warroonni beektan natti maashii dhiifama wajjin akkana fakkaata wannan dogongore dhiifama naaf godha nan sirreeffadhaan isiniin jedha. Waan garaa sinan qate yookaan immoo waan nan sirreetti hojjechuu dadhabe immoo dadhabbii kiyya sana na gorsaa gara fuulduraatti akka waan biraa hojjedhu na taasisaa isiniin jedha asumaanii. Namni ni dogongora waan dogongora yoo jiraate hundumti keessanuu dhiifama guddaa naaf godhaa isiniin jedha. Taansii viidiyoo kee laayik sheer godhaa naaf laala. Anis yeroon taa'imee argadhetti mana isin gargaara. Ammalleen ijoolleen yeroo seenan yeroon argee amma ta'e tokko inuma gargaaratee jira. Ammas immoo yeroon isin argee
kana san hin jedhu ani isin bira hin darbu isinis akkana bira hin dabarre asumaan dhaamsa isiniif dhaama wajjumaan nyaannu isiniin jechuutti maal isinii godha ijjumaan laaltan malee osoo dhufnee wajjin nyaanne hedduu takka dasneedha naaf galatoomaa naaf kabajaamaa sagalee kiyya kana immoo gaafa naaf sirriitti isinitti haasa'a ammoo isinitti dhaga'amullee baate dhiifama guddaa naaf godhaan isiniin jedha hundumti keessanuu ishee akkasi turtii gaarii isiniin jedha.